Oduu simbirtuu. Kabajamtoota hordoftoota keenya hooggantoonni olaanoo adda bilisummaa Oromoo waggoota arfan darbaniif mana hidhaa turan gallakkifaman. Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo waggoota afuriif mana hidhaa keessa turan gallakkifamuu maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Hooggantoota olaanoo Obbo Abdii Raggaasaa dabalatee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo waggoota arfan darban mana hidhaa keessa turan haalaan gallakkifamuu maddeen garaagaraaf miidiyaaleen ol hirkaa fuudhaan gabaasaa jiru. Kaama dhiyeenya kana gallakkifaman Obbo Abdii Raggaasaa fi miseensota abbaa olaanoo kanneen ta'an waggoota afurii dararaa fi mana hidhaa keessa kan turan gallakkifamuu maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Godina Lubbaaboor keessatti namticha haadha isaa fi miseensota maatii kan abiddaan gubee ajjeese adabame. Abbaan alangaa godinichaa abbaa adeemsaa dhimmoota yakkaa adda addaa kan ta'an obbo Guutamaa Dhugumaa akka himanitti waxabajjii 29 bara 2016 kan raawwatedha jedhan. Himatamaan kun gaafa yakka kana raawwate galgala haadhisaa maallaqa akka liqeessituuf gaafate waan dhabeef galgala haaloo qabate hanga halkanii sa'aatii 7tti boqqolluma keessa ture jedha. Namni kun halkan sa'aatii 7 yeroo ta'u mana haadha isaatti deebi'uun balbala karaa alaatiin cufee mana citaa isaan keessa jiranitti abidda qabsiisee jedha. Himatamaan kun abiddaa kanaanis haadha himatamaa kanaa obboleettii isaa fi daa'imman lakkuu obboleettii lamaanii abiddaan gubatamanii du'an jedha. Abbaan alangaa kun daa'imman lakkuun balaa kanaan lubbuun isaanii darbee kan waggaayyuu hin guunneefuu reef erga dhalatanii ji'oota 8dha jedha. Eega raawwatame booda poolisiin aanaa diraamuu himatamaa kana to'annaa jala oolchuun abbaan alangaa aanichaa galmee banee gara mana murtii olaanaa godina Iluu Abbaa Booritti dabarse. Himatamaan kun haati warraasaa ulfa akka taate qaama miidhamaa ta'uu fi riikardii yakkaa waan hin qabneef adabbiin akka hir'atuuf mana murtii gaafa. Abbaan alangaa ammoo yakka raawwatame adabamaa fi gara jabummaan kan guutamee fi haaloo qabachuu kan raawwate waan ta'eef adabbiin akka cimu gaafate jedhan obbo Guutamaa. Yaadota gama lamaanii kan ilaalame manni murtichaas yaadota himatamaa dhiyeeffatee fi kan abbaa alangaa keessaa lama fudhachuun Guutamaan adabbii waggaa 39 irraa gara 37tti adabbii gadi buuse jedhan. Manni murtichaa dhaaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa hagaya 28 bara 2016 ooleen himatamaan kun hidhaa cimaa waggaa 25 akka adabu murteessuu himan obbo Guutamaan. Akka abbaa alangaatti murtiin adabbii akka sukkanneessaa lubbuu namaa afurii galaafate kanaaf kenname quubsaadha jedhee hin amanuu jedhan. Garuu manni murtii maalirra dhaabbatee murtii kana kenne kan jedhu ilaaluuf garagalchaa murtii gaafanne ilaaluuf jirra. Akkaataa adeemsa seeraa itti aansinee ol iyyannoo kan gaafannu ta'a jedhan.